كما يدوس جالنا دماشته ينجل يدو جالنا أما وري برا ما تبيتا لا نمني برا أكخنياتي متي حواسو مرتي خبا غلامي نمني برا قولي خبا غل نما وجينا كتين كابو guyyalle banatee tuma seenee maarreja nuti amma hawaasummaa amma nama guyyaa hawaasummaan qaba nama wajjin takka waan bakka hedduu takka faa nama dhukkubee faa deemtee gaafa takka maal goota waan dile takka hawaasummaa waan qabnuuf hawaasummaa irratti yeroo ati barbaadsan takka namatti haati seenuu hin dandeenye ijoolleen teenya tun immoo saa hajaan jirtutti yoo dirqama taate silaa dirqama ni dhuftaa gosa ni seenta namni si hubate. سين أقلتهم جرانا ما براتي فخلينا أوكي إن شاء الله يدو الفادا نول نكو خسني يدو قالتهم ما باي سنجال نسنم دماو هاي ما مامي السلام عليكم زمي وعليكم السلام نجامي وعليكم السلام ورحمة الله نجاد الله الحمد لله يا ده عبد الكريم أيادان كابون كابو بكامان مكي خان ولسينت مكمة سلامتا سيغافتشو خنافو باي دكان دغامي زمي ثانك يو حبيبي يا مامي غلطوا بيقولوا أي السلام عليكم زمي مالك قرو ويلكم السلام عليكم يا صاحبي نجامي نجي فيامي الحمد لله بلو ربي تقول لي ساد جولي أرجع بحر هاي هذا ريو أدريبيو نجي كبد تفاجئ كبد نجا ولا بلو ربي زمي باجي سيالنا والله إنما ندو ميديا كان رادين كيسي فرد تكوسي ثانك يو ياده ببريدا ياده بكا ياده برنوتا دلوتا فلودراتي في برنوتا تونو خنو بريتا ثانك يو برنوتا سلام نمني من بروتا دك اي برتين سرار كجو جرا ثانك يو بلو أكن مت تنو جوادون سنجا والله زمي غي ناقلتهم من بلس أخي بريدة أياتي قادسة نجامي نجا فيارا الحمد لله نبستو دانسا واشي مارو يا في سني الحمد لله انت تسنو نجا نجا جرينا الرار ممكن كتي في الدوغلا تقول ماشي قالتهم ما تلي رسوات ماشي تنجرالي كتر كنا جرار إيه إركتن كنا اللي بروفايل دلا غردل بيتين زمينا مدورا نالولين ابو سيامباني idi takarra kadetin zamani ati tagu yahidi yete abu wadal tijan murabi nan jete ne darbite sira amma asirratti maaltu jira beeta obleeyke amma waan isni mutakka jira namni miidiyaadha amma maarunga dhalaadha namni dhalaa kun gara jabeenya itti fakkaata waan nagalchi tana maal jee jiru kana yaada namaa kan kabajuun isuma jiru nama kana hundaaf carraa kan ta'e amma dandeessu sirriidha amma isin na jabeessuudhaaf nama jalqaba na jabeessuudhaaf jiru fakkeenyaaf warra durarraa kaasee na jajjabeessurraa keessatti nama danda'a durarraa kaasee namni viidiyaa fayyadamu waa hunda ni agaraa beeka akka waa hin agarree namitti fakkaata malee ni agara yaada namaas ni agara hatta gizeen viidiyoo poost godhe yaada namni naa kan ni ilaala hunda kanaaf immoo deebisuu ni dandeessa hin dandeessu akkasii waan nuti akkas nu godhuu keetiif odduu das nu jaa nuti itti bu'aarraa ni zame kanaafuu namni
Izena yaada bareedaa tokko ilaalcha bareedaa tokko nama tokkoof guyyaa tokko amma fakkeenyaaf isin ta'in isin guyyaa hunda qotaan ilaalaa oofetan namni biraa tokko gaafa nama tokko irratti waan gaarii takka tola dalage namni na hordofu kun guutuun akka mataa isarratti tola dalagetti amanee fudhachuu qaba. Mucaan kun pozitiiva ilaalchi isaa pozitiiva jee akkasii amanuu qaba. Amma fakkeenyaaf amma yoo kanatti isin hunda neenee amma fakkeenya yaada irraa baase jee saan nuuni geesse obboleeyyame isinummaan murteessaa. Saa wal nuun geessu sirriidha. Carraan waan wal nuun geenyeef nuti nama homa meeqaa seelataa? Kanaafuu jalli kun hundi gocha nan godhu kana akkan isarratti raawwadhetti amanee fudhachuu qaba. Yoo nama tokko akkan isin hunda kabaje. Yes. Saniifuu namni isin miidiyaa kanarratti anallee yoo ta'uu baate nama biraatillee yoo jaallattan namni isin jaallachuu qabdani nama pozitiiva jaallachuu qabdan nama pozitiiva giseen jabu nama ilaalcha gaarii namaa qabu nama kabaju kagartee hojii kana keessatti nama fakkeenyaaf galgala irraa giseen taa'u usee viidiyoo banee wayin ta'a isinin intarteenti godhu jira asumaanuu haati manaa kiyyaleen akka hubattuuf waan hin barbaadu isinin bashannansiisu jira akka isin bashannantaniif isinis immoo sappoorti na gootan. Wala mabakatan. Intilleen dilasan sira kun barbaannu siif hubanna? Yes. Akkasitti akka naa hubattan amma fakkeenyaaf osoo hin taane qoblaa xaba keessaa barnoota baay'ee argachaa jirra. Akkasitti ilaaluu qabda. Amma fakkeenyaaf giseen dubartii galchuu amma fakkeenyaaf ijoollee ta'e biyya Arabaa giseen galchuu ta dubartii itti yaadeeti amma namaaf hin galu ta'a malee an itti yaadeetiin galcha. Hoggan ijoollee tana galchuu dhaamsan qabaaf dhumarratti gisee hundu. Dhaamsa kiyya maal? Dalagadhu akkana ta'e hin sobamin namni gisee dalagatee jijjiirame sanboota jabaatee gad dhaabbata jecha jettu jecha hoflaa wanni dura aansuuf heerumtee tuqamtee maariyya kana ja'uuf akka namni qaamaa qalbii waan kanarra kannee nama kana dhaggeeffatuuf namni yoo hin bohaarre gorsallee sirraan fudhatu. Akkasii wal keessatti nama dura bohaarsuu qabda. Akkasitti tolte. Yaa bohaarsuu qabda taphachiisuu qabda jeetiin amana waan goggooyituu akkanumatti qaxitaa nama dhufan kun sirrii miti. Intarteenta wal godhaa wal bashannansiisaa wal gorfachaa wal hubachaa deemuu qabna jee nama amanuun. Ati maa akkana taatallee namaan joonfadhu. Namni akka fadhe ta'uu danda'a garuu yoo wal dhageenya namni kun nuuf sirraa jee waan hin amanuuf dubartoota carraa hedduu wanni kan nuuf illee sababa saniiti. Amma fakkeenyaaf ilma dhiiraa akka kiyyaa tokko akkan ijoollee ta'e dubartii itti qoosu kanatti yoo itti qoosanii yaara. Waan kana ni agare gaaf tokko gurbaa tokko giseen itti qoosu saayibuma ittiin qoosen qoosa. Namoonni hedduun saayikooloojikaalii qaban akka waan ati gartee isaan kana caaltee isaan kana attaak godhuudhaaf ifii gadi ilaaltee negatiiva fudhata. Akkamitti kana kun maaliif seete hasiin jiru jira. Sigalee? Akka waan ati isa tuffatteetitti. Akka isa tuffadhee ani isa caalee dhiira akka kiyyaatiimi ilaalcha negatiiva isaaf qabutti akka fudhatu jira. Kanaafin yeroo hedduu ijoollee dhiiraati wajjin kominikeeshinii asirratti isaan wal kabajumaa fi waan takka yaada isaanii irraa baasuu gisee takka gartee rakkoo kanaatti jira zamaanoo rakkoo takka hin qabafaa gisee waan akkanaafaa jaaniin isaanii wajjin wanni godhufan. Because dhiirti hedduun akkana hordoftu ni beekama miidiyaa kanarratti dhiiraan hordofa parsantii guddaa dhiira. Koomantis ni ilaala. Nutilleen si hubanna kana hunda haati gootuuf nu bohaarsuu fi ittiin fataa yenneetiin nutilleen osoo hin dabbaramne hangati seentee hanga baatutti teenyeessi wajjin gammachuudhaan jaalalaan. Maaliif awwaan kana godhu akka dhiirti hedduun nu hordoftu waan hin beekuuf shamarran piik godhe keessaa piik godhe isaanii hojii haasawee qofallee isin bakka kiyya buutanii na wajjin akkasi bohaaruu danda'u godhan because nama dila kana. Nutilleen akkasumatti bakka kee buunee sirrii akkamatti jettetti. Yes. Waan godhu kanatti akkuma ati taate tokkotti fudhattee akkasitti waa faa walirraa barachaa deemuu qabna. Dumaashiin immoo wanni yaaddee waan gaariidha. Yeroo takka takka namoota si daawwatan kanaafillee carraa kannii fi yaadda isaan qaban irraa baasiin waan bareedaadha. Immoo yoo xiqqaate torbaanitti yoo nama hanga tokko nama kudhanillee torbaan kana nama kudhan 20 akkasitti piik goonee akkasitti yoo goone malee akkanatti gizemtoo godhuun hin danda'amu. Amma fakkeenyaaf isaanillee nuun geessu. Amma waa'ee hiyyaa baddan isin gaafadhurra
akkami miidiyaa kanatti haala kamiin deemu jiraahu yaada kasan harkottiin jira yeroo hedduu zammeenuu taatamarree koomantii viidiyoon hangadhii surratti san yaada sa kaa'amme isin gaafatu jiru kanaaf ni nagara bakka hedduutti ni nagara maaliif hojiin hangori jirus waan hin beeku inumaa waan rakkina jiru irratti karaa kamiin akka ijoolleen dargaggeessiif jijjiiramuu danda'u biizinasa keessa seenuu danda'u fa'aa waan gaggaarii irratti yoo fokkos goonee wal baranne faanatti tolaan. Taate bakka oddus yaalannatu sobanyaa bakka asii fi dumaashiinis warra umrii dheertee yeroo dheertuudhaaf hojii turre rabbisinaa godhu dumaashiis baay'ee jaalannaani. Thank you. Akkanumatti horaa wajjin arrii filadhaa isin jenna bakka. Thank you Habibi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Qureshi dumaashi nagaa. Awwa teessira. Jirtanii? Nagaami nama gaa yeroo hedduu nagala turu keessaa tokkosi. Dhugaadha hedduun si jala tura sababa keetiiniin dhiyeenya kana gargaarsa dabtara nama meeqaa gurree buusii masgiida akkasii jira masgiida tokko sababa keetii dhibba lama qaamii quree ta qureeshiiti jedhin deemu jira wallahi qaamii ganamu. Thank you Habibi. Maqaa keetiin. Galatoomi wallahi. Hedduun si jaaladha dumaashii isin hunda. Galatoomi. Thank you Habibi. Hedduun isin jaaladha. Galatoomi obboloofii. Thank you okay. Ayyee galatoomi tulaan. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum zamme. Wa alaikum salam. Maru ni ga bakka nama. Akkam nagaa. Naman gachi. Galchoo amma booda dhaabeeti. Okay. Hayyee. Akkam nagaa fayyaa. Fayyaadha king. Nagaa wallahi alhamdulillah. Alhamdulillah ballo rabbiiti maaliif jetta? Wallahi nagaa akkam hedduu si jaalalna hedduu si feena gin wanti ni sirraa na gammachiisa keessa. Wallahi waaniin mana barnootatti hin dhageenin jechoota ciccimaa jechoota namni irraa baratu beeka sirraa dhagee. Thank you wallahi. Wallahi dhaamsa babbareedaa sirraa dhagee waa hedduu sirraa baradhe. Gin hangaan si hordofee galee baatii sadii akkanan caalu. Hangana keessatti waa hedduu sirraa dhagee maaliif jecha tokko gizee nama tokko jaasuyitee deebite dhaamsa keessa gizee nama tokko jaasuyite gorsa keessa dhaamsa keessa sanumaa keetiin naatee baqqaan. Thank you Habibi. Wallahi. Followers kun sitti qaatee gana sila miliyoonaa fi si mala wallahi zamani khiyya nama singeenya san qaba ammallee si cina jira san yoo lakkataatu jajjabina si Okay, thank you. Galatoomi king khiyya wallahi. ayyee galatoom zammee khiyya Abshir anytime wajjin jirra. wasi uma abshira. Moas. Qurashi Bamil. Salam alaikum. Waalaikum salam. Saya min ergecho ya barka da sabab gubbatin kuwa ka ba man jala kana umbatan da zaka ba yau. Ya to ma wa na gudu barke. Gala to mi sallachu du maji. Galatoomi masqay. Thank you. No vira dan wanin jo ko bu duranis walli beina wala garra kana duras walli bunne jira mana marutti ya do to ko so ja se tu jira. Wanne te tirtu angari da jabadu suwanen jawo do fit full durat demi. Nutate jirta. Wali zinadi su kasmati sallachu mashallah. Ummata mali sin wara fe masamale wa ai se olen darbitan miskina ka khiya kana follow su gotani mal kana dan gori su gor. Qurashi Bamil. Follow godha. Yang mana kau betul bila kana tay? Accounti Sushan Jokuni nama YouTube khiyya na hojjetu video mare namat tansu accounti Sushan Jokana le follow na godhan guys. Yaa sumaanuu YouTube zammeetillee dhaqa follow godhaaf akka hom dhibba seen. Subscribe godhan. Subscribe jaani isa follow barree asirratti okay. Follow asafanta simba. Yaa subscribe godhaaf. Ya subscribe godha Sushan Tube ja linki TikTok ya wani TikTok jalan harkatan. Yaa. Nama kuma shantami saddeet samo sagal kun jaatama kana qabana fakkaata. Yaa kum dhibba galtamu. Sushan Tube ja khoni gurban Sushan Jokun ka TikTok irra jiru kuni editara fi manajera asmaanu isalle follow godhan follow isa guddisaaf
dirqitiin YouTube keessa fidee dhufees. Inti asuma TikTok keessa seenaati. Ni jira mi TikTok keessa? TikTok jala ni jira. Achi dhaqaatiti. Namni nu jaalattan godha. Keessaafuu namni ani hedduun isaan kabaja faamilii zammee. Torba baatii tana keessa galchaanii agarsiisa. Kuma dhibba. YouTube kiyya namni subscribe godhee commentii godhee share godhee nama sadi nama afur surprising qabaaf. YouTube jalatti YouTube kiyya subscribe nama godhee commentii isaa laalee yaada isaatti fudhadhee nama share godhee nama hedduu subscribe goosisee wanni jee badhaasan qabaaf. Linkiin wanni kiyya jala ni jira. Jala. Sushaan kana kajau kanas follow godhan. Yeah. Challenge ni qopheessina badhaasa garaagaraas ni qopheessina YouTube kee subscribe godha khoma dibba galcha khoma jaatamarra jira. Follow godhan sushaan kana. Nama jabaadha follow godhan. Yeah. Kanaaf linkiin profile kee jala jira. Maqaa yoo barbaaddan maqaa YouTube kee Sushaan Tube jaa. Maquma mucaa kana moggatti Tube itti daataniiti YouTube search godha. Namni dhibbi sadii amma kasarri jiru kun deemtee subscribe naa gootan dhibba sadii dabarree. Kiin hin jiru jechaa jiranii barsa. Ni jira malee. Komantii jalatti akkas jaanii kataban. No linkiin ni jira barwanni kee jala jira. Profile kee jala jira. Asuma TikTok keessa seenanii gubbaa sammii. Jala. Profile jala. Okay, profile jala. Yeah. Wallahi hin jiru jaa. Nama hedduu warra faamilii sirri nu hordoftuutu hin jiru jechuu jira. Osoo ilmi namaa gadi si eegu rabbi gubbasi habaasu katabbii jettu san jala jira. Maybe waan in live irra jiruuf hin mul'atu ta'a giseen keessaa bahee ni mul'ata. Ta'uun oolu akkas. Hin jiru jechuu jira. Ni jira sirri ilaala obbolo. Katabbii takkaa jira la linkiin achi jala jira. Mee si yoda seenii ilaalu. Ta'obsaa jala ta Sushaan joo kana jala ilaalu jiran na fakkaate. No. Kiyya jala kiyya. Sushaan Tube jaa maqaanuu search godhuu dandeessan. Egaa YouTube deemuu keessanii dhabne maqaan search godha. Sushaan Tube jaa mallattoon profile isaa adiidha. Hono kana katabbiin ni mul'ata feekatti. Yeah. Like and the subscription qofaatu jira. Okay, waan library jiruuf isa gabbooti sirreessan. Maqaan no Sushaan Tube qoina isin kataba. Maqaan namni tokko kataba commenti jalatti Sushaan Tube jaati. Samee jiru kun tuqaa diimaa qaba. Sushaan Tube, yes. Sirri katabu jira no korri commenti. Sushaan Tube, yes. Ni jira namoonni gariin laalu wanni dha malee Sushaan Tube jaa ni jira. TikTok jala kaayatiin jira, linkii jira. Namni 200 wayin kun godhaan place ammaan tan. Yes. Thank you Salia. Galatooma. Naa hedduu isin kabajaa hedduu isin jaaladha. Yeah. Sushaan Tube namni hedduu kaduraan godhees ni jira. Amma nama godhee un agarsiisa amma namni commentii godhees asirra laalaa himuun hin danda'a. Yeah. Subscribe nama 58 irra jira. Nama godheen agarsiisa yoo amma gootan. Keessan jira. Let's go family. Salaanin si wangi juruf godhan ni buna. Yes, namni afur amma godhee jira. Nama
20 afur qofa godhe mee namni dhibbi lameen kun maqaa kiyyantee maa godha namni anta kaas hin jenne amma namni kudhan godhe dhibbi lameen kun nan jaalatu namni dhibbi lama Sushantii goonee jirra. Profaayilii adii tuqaa diimaa qaba. Harkottiin jedha amma namni tokko godhee jira. namni dhibbi lama deemaa godha namni dhibbi lama Nama 58 fi 900 fo'een qaba. Sushantuu biyya katabee jira namni tokko Ikhlaas Abduu Jabbaar itti jabaadhu koomantii jettu na barreessee jira. Yeah. Shantamii sagallee ni jira subscribe. Thank you. kuma meeqa Yeroo hunda si jaalannaa Somaaliyaa Tube. Jajjabaadhu zammee kiyyaa Zakariyaa Muhammad.